yaani kun yookaan meen irraa fuudhi meelaan amma maali beektaa wanni ani yaadu maali inni akkuma taate dhiirri tun akka qubaa kana hagara wal hanqatti kanatti dhiyaadhu hunduu akka qubaa kana akkana wal hanqatti bakka taa'ee of gaafachuu eegalee beekta maal godhuu qaba waan jedhu wayii maal godhuu qaba taaptaan godha taaziyaa teessanaa ta'anii nama 400 taaziyaa ta'artanii taaptaan godha qubaan akkana godha taaptaan godha olaa gudgutuudhaafi malee wanda sinyaa kaza maal yaade anama yaada kiyyaa beeku kun silaayyuu namni kun akkana wal hanqata aniin tunin maal godhuu qaba awaan jedhu wayii yaade ofii kiyyaa mee biyyaanni kun mee warri koomentii illee ni fudhatan jedhee yookaan ammoo hin jedhani inni ilaalaa jechuudha nasiraatti inni ilaalta maal laalee beekta ofuma kiyyaa wayii beekaa ofuma kiyyaa wayii zim jedheetuma guyyaa tokko hin jiraa miti barka hajaa takkallee osoo hin qabne manumarraa baatee oltee mallaqa baastee bashannanaa oltee fata jedhaa oltee galtoo inni jedha bar hajaa takka malee manarraa baatee sabuma kan keeraa heessitee galte maali yaade bakka zim jedheetumaanii kama bakka ofii jaaladhe wayititti kama na jaalate wayititti heerumee ilmoo tiyya san halaalaan dhalee garuu jireenya san ammoo yoon naa waliin jiraates yoon naa waliin hin jiraannes ni jiraadhata jedhee itti amanu wayititti yoo jiraadhe hoo waan jedhu wayii qalbii tiyya keessa yaade beekta. Yaa dhabbate waan akkasitti malee wallaahi billaahi jireenya akkasii taa'urra dhiira dhabdee akkana taa'u seerra jira. Ani namaan hin jaalanne akka qalbii tiyya keessa dhagee ani hin jaalanne heerumuu miti halkan tokko wajjin bulu wallaahi arreen akkana filadha malee. Kan hin jaaladhuun dabalsin jechuun kiyya kun beekadhu ani. Hamanii qabuun barbaade jechuudha miti. Ani namni ani fadhu nama agartee miti kabajaa qabu nama jaalala sirriitti beekamu fadhaan. Laayifii sana sirriitti beeku. Garuu aadaffaatee yeroo amma jiru kana jaalala walitti ibsachuuf dhiiraate dhalaan ulfaata. Akkamitti jai yeroon sodaachisaa ta'ee jira, shakkisiisaa ta'ee jira, sagaleen na waraabama jettaa, barreeffama isiriisaat na godhan jettaa, siigalee aadaffaatee fiidiyoo na waraaban jetta fiidiyoo yoo dawwaltee firraa laaltee dhiira tokko barreeffama barreessee jaalala si gaafatee deebisteef ni sodaatta. Nuti keessattuu jechuudha amma warri hawaasa bira beekamu kun hidhaa jirraan. Wallaahi haadaffaatee akka barreeffamni naa barreeffamuun akka bilbilinatti bilbilamuun wallaahi ani sirkii takka hin kaasu. Maaliifin hin kaasanii beektaa? Sagalee sodaa takka jiru barreeffama iskiriinshaatiin 2 jedhu. Siigalaa kan fuuluma viidiyoo nama dawwaluu kanaafuu fuula kiyya viidiyoo na waraabanii dhiiga waan biraan irra godhan tayyatturra ani sirkii takka namarraa hin kaasu. Rakkoo guddaan nuti keessa jirru amma kanala. Ani akka kiyyatti kana isaan jira akka kiyyatti. Siigalaa barna siraatiyya bar maaltu jira beektaa yeroo ammaa yaa rabbi na eegi jettee jireenyuma jiraatu san ta halaalaatitti jireenya halaalaatitti jiraadhu malee yeroo abbaa manaa haadha manaa viidiyoo irraa waraabbatee gaalarii keessa ol kaayataa rutti yoo borunaan adda baate jedhee. Kaboru haga jiraatu hin beekne kana bar haga jiraatu kana kan hin beekne yoo naan adda baate jedhee abbaan manaa haadha manaa viidiyoo waraabbateetiin gaalarii keessa kaata viidiyoo waraabbatee namatti ergata. Nikaa isaatii haadha manaa nikaa isaatii waliin jiraataranii biyya jireenya biyyaa jiraatanii sagalee isii irraa waraabee fuudhee silkii namaatitti ergatee silkii namaa keessa kaata. Yeroo amma sa'aatii ammaa kanatti jaartitti qoricha naqaa jiru kanatti abbaan ilmoo ofii gudeedaa jiru kanatti yaa Nasraati. Argitee? Sa'aatii ammaa kanatti lakki ka jaaladhu barbaadaa ka qalbiin tiyya nafeetu barbaadaa yoo jette wallaahi billaahi inuma hin jiru. Inuma hin jiru. Ka qalbiin tiyya nafeetu barbaadaa yoo jette wallaahi inuma hin jiru. Hin argamu jechuudha. Amma gidee laaltu warroota amma diyaasbooraa biyyarraa galanii biyyatti jaartii fuudhan gizeella. Akaakayyuu kiyya ta'u kanatu areeda isaa adii kana alamii diimaa dibee gurraacha ka dibee giddiidhaan laal giddiidhaan harkisanii bakka sargisan nabanii suufa kanatti godhanii jechuudha giddiidhaan
harka isaa kan caccabe kana jechuudha gara naaf gara naqamanii ilmoo xiqqoo jechuudha kuntu tabaafuu kanatti kenna. Jaaltura waan ta'eef mee? Eessa heerumaatti bar isin Ameerikatti biyya Ameerikaa jedhamtu heerumaatti malee isa heerumaan jirtu qaama qalbiin isa bira hin jirtu. Inni sa'a sanitti kalaasi intala qaxalee argate haadha ilmoo sadii gadhiise sallaale malee wanni takka inni ilaale hin jiru. Sigalaa miti. Ameerikaa irraa gadhiifteetiin abbaa ijoollee ofii abbaa ijoollee shanii Ameerikaa Kanaadaa irraa gadhiiftee biyyatti galtee jechuudha. Kan kun gisee suuraa laalte harki isin lafeen harkaa isii kun akkana harka keessa dirattee akkana dhaabbattii miti gisee akkana laaltu lafeen harkaa isii kun akkana dhaabbateedhaan akkana. Isiin tuni gisee laaltee jettu. Haadha ijoollee shanii haadha ijoollee jahaate yoo xiqqaate amata waggaa meeqa. Ofii ka isiin fuutu daa'ima qaxalee kana fuuti mucaaki waan agartii tanaa wayii jechuudha. Inni isii saasa'aa sanii jaalala isii keessa hin jiru beeki. Yaa Rabbi yoom achi na baafti yoom xiyyaarri si dhufe sa'a kana bararaan jedhan sama bicha eega inni. Sa'aatiin bararaadha yoom jedhan qofa. Sa'aatii bararaa qofa inni baqa guyyaa bararaa guyyaa tikkee ittiin murama. Gisee isiin dawwaltu laan hee wayye lubbuutii haa silki si bilbilee bara waayyo chubbit waayyo. Wallahi kaste wallahi osoo tasa qaayyaa waqa inni achumaa bahuudhaaf biyyoo san keessaa bahuudhaaf egalee akkam goota bar hin jiru jaalalatu santu badee bar jaalala santu bade warrumama biyyarraa jaartii gurgurataa jiru kana yoo laalte osoo ofiyyuu waliin hin ciisin itti hin gammadin baasaboorratti baasee Dubaayin baasaboorratti baasee Suudii yoo isiin mallaqa gaafa isin deemterraa taa'ee hadhi guyyaa shanadhi guyyaan jaadhi guyyaan torba gaafa soddoma gahe yoo isin hin dawwalin bala yoo dawwaltee mallaqa ergite achumaan badda haga ji'a bulii 15 bulii 15 booda deebi'a. Hin jiru jaalala santu qabame bar jaalala orjinaali santu. Amma soo kaayiroo taa'ee nama Ameerikaa jiru tokko bakka jaaladhee bakka nama kana qalbiin tiyya feeti. Bakka maashaallaadha jedhee osoo amma jaaladhe haa Ameerikaadhaaf taati. Akka waan Ameerikaan jannata taate. Akka waan Ameerikaa wayii isaa wajjin na jiraachiftu wayii bar Ameerikaadhaaf na jaalatte. Mee maal narraa jaalatte wanni ati narraa jaalatte maali? Mee ati maal narraa feeti? Akka niitoorkii Itoophiyaa laal qulluu godhata. Niitoorkii Itoophiyaa argite kun gisee miisenjeraan fa'aa haasoftu qulluu akkas godhata jaalalli isaa kun. Hadha yoo sit dhiyaatee haasa'e boru contact akka bulutoosiidha. Injiru jechuun eegalaa miti. Gatii kana ta'eef maal godhan? Anamma inshaallah fedhu hiyyeessa ta'aa fedhu dureessa ta'aa kama ofiini horadha jedhu wayii. Wayyaa dhufaatti darajaa kana geesse rabbinaa fuudhaadha. Kama ofii yaada siraatii maaliin kama ofiini horadha jedhu wayii harkisuu barbaada. Anam rabbinaa halaafisu bara kana dhumarratti. Kama ofiin horadha. Kan fi jaalatteen eeggatu jechuun kanuma sildaadha sinjuu jaalichu baattulee ta'e. Amana jaalatte kan jaaladhu taadaan argine kan nasraati an tokkoffaa wallaahi nasra rabbiin kunoo halkan kana duudaa kana naan barisiisin dhiirarra qabeenyaan barbaadu. Dhiirri garuu na fuudhu hagana na caaluu qaba qumatiin isaa hagana. Kan akkanatti xiqqoo laaluu qaba. Malee akkana otoo bira laaluu qaba. Maaliif filatte dheerina isaan? Abbaan manaa kiyyaa kuma fedhe yoo ta'e kuma barbaadenuyyuu ani saagattee inni na oolu soo ta'een fedha. Uffatuma uffatlee mana irraa baanuyyuu jechuudha. Usuu ana caala anuma oolu soo ta'e. በጣም ነው ግን waan biraati. ብዙ ሰዎች ቆይ ፎሎ ላድርግሽና ፎሎ ባክ መልሽ ሲጀምር እናንተ ያልተረዳችሁ ሮታ ሄዱና ተራ ቢፍቲሳ መጋለው ተይ ከቢፋ ረኮን ቀም ወል ከቢፋ አቲ ረኮን ቀም ሃተው ገሩ ወል መጋለት ያን ወን ያን ፊላ ዱቁመቲ ነጫሉ ቀባ ቁመቲ ቢኮሲ አገር ነጫሉ ቀባ ገቲታ ናሉ ቀባ ቤት አባ ገባባ ይጆልን Kamsa sida barsa koi warra mana kiyya duuti. Guys family. Ka umri meeqa ranga meeqa feetaa lafaate? Umri kamachi shab jedhe wayya. La. Fakkeenyaaf umri meeqa? Tokkoffaa osoo silaa ka fuudhee baasee ta'e ka jaartiin gubdee cinaachisaa bilchaate ta'e hedduu natti tola beeku.
Ay, yaluan ko wala. Anchi ummata keessa hangira akkam akkana kuma jira rabbu sodaatuni argita. Astaghfirullah lazim. Wallahi ka jaartii jiraachisa barbadeessitee jiraachisa kan guddisoota bareeda. Anchi wallahi manni maraatti nanda. Egeeffatu. Amma dubartii matan ayyuu bar dubartii qaxareeleef lafaa dhuftu irraa dubartiin maal tunuyyuu tamtu gaariidha beektaa? Kan bultii keessa seentee bultii keessaa baatetu iyyuu irra gaariidha. Dhugumatti heeruma feetee jirti ati faati. Dhuguma bultii feetee jirti amma wallahi. Keenyaaf hin jedha bar haanuma jireenya irras hin jedhaan bultii namni hin feene jiru bultii nam fedhaa Yaa bifti. wallahi. Iskamachanoo haadha faaxeedha si jedhanii na waaman haadha beluu akkanaan jedhan barbaada. Haadha faaxee oonlaayinii osoo hin taane haadha faaxee lafarraa ta'uun barbaadan. Indee iskamachanoo bifti tiyya dhageeffatu. Haadha maammoo feetamu haadha faatee. Ani inshaallah kan rabbi naa kennu hundaan taqabbala. Ilma dhala jalqabaa dhala jalqabaa faatee feetamu Muhammad. Kan jalqaba deessu kan jalqaba dhaltu haadha faatee feetamu Muhammad. No, ani waan rabbi naa kenne nan fudhadhaa garuu ammoo abbaa manaa kiyyaaf osoo jalqaba dhiira daheeti natti tole. Maan bakkatti mirga dhiiraa kana eeguu jaalatta qofa. Innummaan haa jaalatu malee. Ani hamdi jiraadhu sanitti yaa nasaraati yaa maal hibbetta aniin tun. Wallaahi billaahi haga jiraadhu sanitti haga waliin jiraadhu sanitti abbaa manaa kiyya gammachiisee seeftii isaa eegee isa gammachiisee haga waliin jiraadhu sanitti jechuudha bakka ufillee hin buufnetti isallee hin buufnetti isa gammachiisee hojii yoo jiraadhe natti tolu. Gaafa inni deeme irraa balbala tana gabba'e irraa wallaahi jaalalli isaa yoo qara xaaraan na hidhaa jiru taate gaafa inni balbala tana gabba'e irraa jala laalu inshaallah isaa hiriyyoota isaatii jireenya isaatii keessaa hin bayaa. Akkamma achiin bahe jedhanii garas dhaqa jedhanii san gadhiise jedhanii san fuudhe jedhanii maal ta'e jedhanii akkasa. Wallahi warabbal kaaba ijoollee shayyoona dhalchee jiraate shansan takka akkana qabadhee takka akkana qabadhee guddisa malee ijoollee saniifillee jedhee ija isaa arguun fedhu isaafillee jedhee jireenya isaa jiraachuun fedhu. Hanga waliin jiraatu sanitti balbala gabbaanaan haliif inshaallah laal sheexanni isaa haa xannisu hin fedhu. Dubartii jechuun heerumteefu dubartii jechuun kan waa obsitu kan waa dhoositu siigalee dubartii jechuun heerumuun godha jechuudha. Yoo inni aaree ala baheellee rakkoo isaa ala baastisan hubattee fi hordoftee rakkoo isaa ala baabisan sirreessuu qabda malee. Eega heerumtee daa'imarraa teesseefu gaafa inni ala gabbee jala laalu jechuun hin ta'u. Kana sitti hin deessu. What happened? Romantikii akkana kana fedha kunoo yaa rabbii kiyyaa osoo hojjetii argitu sana laata godhee dhungate yaa rabbii kiyyaa. Walal jaarsa akkana kana fedha jaarsa akkana kana yaa na sana ati waan si duubattee ati faatee argite saniin argine. Yaa rabbii. Anche faranci volungo tulata na dun. Ya bade. Ana bade di sir ana bade di. Ya Rabbana. Ya Rabbi ki atana gota sana sinjeta ya Rabbi. Ya Rabbi ati hiye sakote kulla ya Rabbi ki kawan ole bulun in kamne natti kana jala be ko kana nakabi ya. Kana dirgala le tuman biro kutani. Ya Rabbi ki ya nasrat ya nasrati osoo ana ta'e kana kana laala madaatii baasee ati obsa qabda yaa nasrati ya Rabbi obsa si jennee badda. Ana kanatti hin deema laaleen walla dhiiruma Oromoo ijaan barbaada Oromoon takka hin jirtu. Haadha baatee ija deddeebisu uummatarraa. Oromoo laala. Amma bara osoo dhiira Oromoo ta'e habibti tiyya sa'aatii kan akkamitti ta'a beekta osoo kenna ta'ee bar abdaa kenna osoo ta'ee bar. Shalla abdaan inni sa'aatii jechuudha abaarsa osoo abdaa kenna ta'e sa'aatii kana bar. Wallahi miira keessiseen. Wallahi dhugaa hin jira bar osoo kenna ta'e sa'aatii kana bar. Ani akkamitti garteettis waan isaan godhu jiran akkamii agartee anuu argaan jiru. Wallahi osoo kenna ta'e bar. Lubbu. Maal feeta? Abboo kan ijoollee laali kan. Gaspa. Daa'imti kuftee bar. Aja, daa'ima kai. Buqqee kana taphata. Akkanumatti hin jira gaana akkanuma laalee hin jira kutaa. Buqqee kana kan taphatan seetaan. Ofii uteera keessa jirtanii bara waan nyaachuun manaa baatanii qoisi agarsiisa yaanna siraatii qoy.
Garaan dhiiratee na haa. Baatee wallahi diraamaa qabda. Akka laal buqqee kan akkana xaxate laal akka waan fayyaan qabne buqqeen sun akkana xaxate. Buqqee kan akkana xaxate. Akka irratti kombortaa kan uffate. Birrii fuudhaara jechuudha. Ijoolleen xiqqoo kana ajaja. Maaltu jira sila? Birrii meeqa sila shiroon? Shirooma nyaannu iyyuu. Abbaa birriin dhumatti osoo lukkuun. Madaabaraa wayiitiif illee jedhee. Habibti akka waan saambaa wayii citeeti. Akka waan saambaa wayii addaan dhooyetti habibti. Subhaanallah. Kana laalanii kaanii kenna yoo laalan bari yaana siraati waan ol fannisanii jala qamaanii barkeen. Ol fannisaniituma jala qama. Amma laale yoon kaameraa garana deebisees akkasuma jira jarri. Yoon gamana deebisees akkasuma jira. Ani nasraan diyaa. Atumee tiraasii sanachi tiraasii kana. Mi eeydaa walitti. No, tiraasii achi kaasi. Luka akkaataatti ta'an laalan luka. Tiraasii achi kaasati. Tiraasii sirraa fagoo jira. Kursiitu kun ta'u fa'a. Kursiidha qabbanaa jira waan akkana irratti hirkisanii. Na nyaadhu kaabii jedhe. Jalaas ni jirti la. Kursiirra waan akkasii akka qabbantii duudaa fi jala naman tuune. Ati maa akkasii agartee laalte laadha faatee keessa seentee. Yaa nasraati jedhaal guyyaa tokko laal waasiif malaal. Guyyaa tokko makii waliin mana nyaataa waliin nageessite makiin. Mana nyaataa waliin makii waliin